qooda lubbuu kan jedhu kun dogongora moo sirriidha? Bar seera Musee keessatti hojiirra kan oolaa turedha kun. Seera kana eenyu baase? Seera Musee Waaqayyo kenneedha yeroo bara kakuu moofaati. Seera kana eenyutu dhaabbatu? Seera kana eenyutu baasee Museef kenne? Waaqayyotu bara kakuu moofaatti kenne. Kakuu haaraatti Galatoom. Eebbifame dhaabbatu daqiiqaa takka. Waaqayyoon bara kakuu moofaadhaa namni lubbuu baasee lubbuun isaa baatu jedhu kuni Iyyasuus immoo Waaqayyoo biraati. Iyyasuus yeroo sana Iyyasuus jedhamee hin dhalanne. Hin dhalanne inni Galatoom. Adduba Waaqayyoo kamiree yoo Iyyasuus hin tahin Waaqayyoo kamiidha? Barri waaqummaan Waaqayyoo tokkodha barri. Ani gaafiin kiyya akkas ture. Iyyasuus immoo eenyudha? Namni seera namni lubbuu namaa ajjeese lubbuu isaa baatu kan jedhee seera Museef laate Iyyasuusi. Iyyasuus maqaa jedhu hin arganne yeroo sanatti hin dhalanne barri. No akkas hin jedhe maqaan argatin Iyyasuusuma kana. Waaqummaa lubbummaa yookaan immoo waaqummaa afurummaa isaatiin abbaa isaa wajjiniin Iyyasuus tureera waan ta'eedhaaf Iyyasuus jennee waamudha. Dhiifama naa godhe ani gaafii sanii miti gaafiin kiyya akki ture Waaqayyo seera kana baase kun Waaqayyo isa kami? Waaqni tokkuma dabar waaqni meeqa jira? Iyyasuusi. Waaqa tokkichatu jira isadha. Tole inni tokkichaan san Iyyasuusii mi? Iyyasuus bara kakuu moofaa ture bar. Fadu haa turuu fadu adisu. Ati Iyyasuus naan jedhime? Iyyasuus miti kaa bara kakuu moofaan dhalanne bar Iyyasuus. Oh my God, thank you. Iyyasuus miti yaa. Okay, eega Iyyasuus hin ta'in eenyuudhaani? Waaqayyo abbaa Iyyasuus. Galatoom. Hayyee Waaqayyo abbaadha. Thank you very much. Waaqayyo abbaadha malee Iyyasuusii miti. Tole Waaqayyo abbaa seerrisaa Iyyasuus diigee jira seera Waaqayyo abbaa. Iyyasuus bar lubbummaadhaan abbaa wajjin tokkodha. Akkan jedhe dhiifama waa'ee tokko lama sadii waan kana boodatti hisaabatti deebina. Seera Waaqayyoon abbaa kaaye kana Iyyasuus ni diige moo gad jabeesse? Ni jabeesse inni humnaa olitti ni jabeesse. Galatoome. Wayi diige? Ni jabeesse. Malee hin diignemi? Hin diigne. Galatoome. Ergan diiginii maaliif ati Rabbi irratti hin dhiisa Waaqayyoof hin dhiisa maalumaatu tanaan si ga'e haadha kee qalan abbaa kee qalan jaartii ilma intala kee adaadeessumaa boo ganda kee guutuu qalan akkami dhiisuu dandeesse ati seera Waaqayyootu siin tahiniif dhiifte? Baay'ee gaariidha. Ni jabeesse jenne miti ree? Eeyyee. Egaa fakkeenyaaf namni tokko lubbuu baasaa namni tokko lubbuu kee baasee sana booddee ani immoo gumaa yoo lubbuu kee baase moo ay lubbuu hin baasu waaqaaf hin dhiisa kan jedhe kamtu caalaa jabaate mee? Ani hin beeku. Ani macaafa dubbachuu jira. Waa'ee yaadaa kamtu kastaa kamtu kanaa miti. Yoo garuu maal ta'e garuu qooda lubbuu baasaa kan jiru kunoo lubbuu baafataa. Bar seera sana gaafa jiru bar habiibi. Yeey. Seera kana gaafa jabeessu maal jedhe wangeela Maatiyuus keessatti hamaa qooda hamaa hin deebisinaa. Maaliif jedhe hin jabeesse bar. Waa'ee hamaan hin morkatinaa fi waa'ee kaballaa dhiitichaan dubbanne bar. Erga waan kana lubbuu kabaase lubbuu baasaa jedhe moo hin jenne Waaqayyo abbaan? Bar bara kakuu moofaa seerri inni kun immoo maal ta'e cimsame siin jedhe bar. Okay, seerri kakuu moofaan kun amman dalagu? Gaafa hin dalagu hin cime. Galatoom. Thank you.
hindalagu. Kitaab ati Protestaantiidha? Peenteedhaati? Pheenxee miti anuu. Ortodoksiidha? Hayyee. Ortodoksiidhaati? Hayyee ortodoksiidha. Kitaaba meeqatti amanta? Kitaaba 81dha. Akkamis 80 akka ta'a seera kana hindalagu keessaa baafna? Seerri hindalayne ba'aa nutti taha. Osoo amma 80 takkaan yoo yaanee ba'aa nutti tokko yoo irraa dhifnee 80 goone ba'aan nurraa sablata. Hindalagu waan hindalayne akkamitti deemtaan? Tokko inni lammadaa sagalee waaqayyoo dubbii waaqayyootiin hindalagu akkamitti jetta? Dubbii waaqayyoo gaafa jalqabaa eegalee haga xumuraa lafaatti haga jireenya barabaraa takkaa ibidda barabaraatti namni galutti dubbii waaqayyoo numa dalaga. Ani wanti qaceelaan afaan koo keessaa ba'e akka hin deebine maqaa ofii kootiitiin kakadhe jedhee moo hin jenne waaqayyo? Inkutti. Inshallah khair. Okay. Tole. Khayri rabbi haa godhu. Miti yaade obboleessoo. Caali banadhu. Abdii jirtaa? Ustaaz Abdii. Ani bakka masii kenna qofa naa dubbisi dhageeti. Achuma irraa Ustaaz Abdii jirtuuni? waan ta'eef jechuudha yoo naa deebiste. Okay. Ani maal gaafachuu barbaadde haadha? Ani gaafii miti bakkicha naa dubbistaa yeroo san deebi'ees gaafadha. Bakkami? Suuraa Muhammad 47. Aye. Ya Sura. Aha. Inna fatahna laka. 47 ta'e? يا أفرتمي تربة أفرتمي تربة إيسا جرسا جراي جون جنة غرقا أفرتمي تربة بيا خمي صدوم ما سديت الدابة سو Okkee 37 sanarra maaltu jira? خير ما شاء الله إيه أتي أسرع قافتو جرتسا Akka garuu akka laaletti suuraa 47 hayaataa 38 akkas jedhee jira. سورة أفرتمي طيب أيه إيش سورة أفرتمي تربة سورة محمد عليه الصلاة والسلام آية لكم سمي قرأت 37 ta'u 38 ta'u gidduu san jira. Sana lamaan irra. أيه صدم تربة في صدم سديت أكنجا أعوذ بالله الشيطان إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ما تؤثر راس به يو إشي إسن غافت غافي إسنتي باي إسن ني دورغاد تورتان إنس ربينس إجتي خيسان ني باسا جا 38 dubbiste. تربة Ishee 38 dubbisme. hayyee isin warri kun dhagaha karaa rabbi keessatti arjoomuuf waamamtu isin irra nama doynoomuutu jira. Kana miti. Namni doynoon kan inni doynoom lubbuma isaa irratti khabiraatii jira.
لا أنا قام لا لكوبسة شايوكي حياتي وكي شورا سجلو كان هيمو يو ولا لما لي هلا ربس لي برت دبدنا دي بس دني قدي نبوس أنا رب سني دركما مو أن كان أباتي سكريشوت قري هرجون takka sin هرجين arrabsine تري nuti naan kee وغاربي waa takka سكريشوت sin قري arrabsine. هرجيتني ناربس دنا تشرتي أنا لكوبسة سال كم تكني مو ولا لي تلي ما دركما أما اللي أباتي سكريشوت قري هرجون كذا دركما سرت ناربس كذا Hayya screenshot godhee nu garsiise haadha koo. Suuraan إيش ati نمي naan jette توكاس suuraa 37. Suuraa nama 47. tokko as keessaa Ayata shaadiin 37 godhaa naa 30. deebisi. Foluu nama tokko nan godhaa naa deebisi. Sumaafin ishee atumti naaf deebisi sumaafin erga. Hin dubbistaaf jira kanaa jechuudha. Maal na ergita? Isumichis erga sichuutti godhee waa biraa siifin erga. Warri koomentii immoo waan hin beekne gaafatteettuu mi'a amman isumaa ergaa innumti siniif haa dubbisu. Warri koomentii nama arrabsu malee waan biraa Hayyi. beektan. Maal jedhan lubbuun Dhiisi warra komantii amma kanatu kennu. dubbistaati wayii deebisuu danda'a. Akkamittiin dubbisan quraana ofirraa akka hanqa borkarraa. Silkii keessa jiru. Ikkoosuma iskiriishuutu goote sana dubbisi qaba. Lakkoofsa sa'aati qabatamaan hin beektu. Ani garuu suuraa 47 lakkoofsa akkas jedhan akkasitti hin beeku. Qo'isiin erga rakkoon qabu. Lakkoofsa akkam jedhamee Amma kanaaf irra baay'ee dhugaa rabbii. dhaggeeffadhu yaa obboleettii koo kabajamtu. Yeroo baay'ee leessa alkhabru kal mu'aayana jaa wanni ijaan arganiif wanni gurraan dhageen takkaa miti. Odeeffannoo dogongoraa takkaa dubbii dogongoraa takkaa waan dhageesse. Quraana keessa irraan iskiriishuutti Wanni godhee dhageen hundi maayeen dhagee. mi'a xumuradhu kaasa. Wanni dhageen hundinuu dhugaa hin taatu. Wanni dhageen hundi dhugaadhaa miti. Tana garaagarummaan. Dhaalii quraana Hayyee fidiyaa asii dhigeessa. ergin irratti. Dhaalii maal keessa gaafatteeti? Tasmaa. Maal jettee? Ayi fakkaata. Murtee? Deemteetti sokkiteetti. Na deebisee chaaraa anta. Sokkite manguddootti erginee galchina rakkoo baga sokkite. If bartee deebiti. Habibii na deebisee chaara mucaa namaa sun. Maaliin deebisaa fi kamii mucaa namaa? Isaan maddalee balansiin na buusee na deebisaa chaara kinoo saleera. Lakki hin buufne yaaboo ani mooditaraa hin qabu maaliif xiqqishoo Birrii koon na buusee chaara. Balaansii birrii koon na buusee na deebisaa jechaa jira. Deebisaa mee? birrii yoo buuse egaa inni ka birrii dalagate birrii waan dalagatetti haa aaru. Abdii yoo bira irratti deebisimee kifilee kan. Eenyu deebiseetan? Ani mooditara hin qabu. Deebisimee yoo bira jiraatti. Abdiidhaan jechaara. Ayyee. Deebisaa warri mooditara qabdan. Eenyu jira as keessa? Abdii jirtaa? Yaa Abdii. Ishee keessa deebisanitti ati quraana keessaa intanii tokko ifannaa gochuu dandeessaa? Iddoolee quraanni falfalirraa waraabamee kan jedhu tokko. Lakkoofsa 74 tokko. Maal jettee? Akkan jedhee. Akka isaan deebisanittu mucaa araba miti si warri monotora qaban biran jiran kanaafidha si deebisuu hidhan malee har'aa qofa dandeessuudha asala taa'ee mucaan. Hin qabnu barnuti mooditara hin qabu. Quraana keessaa quraanni falfalarraa waraabame kan jedhu tokko ifannaa gochuu dandeessaa. Nama baay'een gaafadhe garuu homaa naa galuu iddoo sanatti.
lakkoofsa meeqarraa jettee? 74 24 74 akkasii miti? Hayyee. 74 hayyee jira keenya. Daqiiqaa takka. Yaa 70 viidiyoo si banaa? dubbiseen beeka ifa maaliif akkas akka jedhamu Aye. malee naaf bantes biltas Aye. Abeet. hin dhageenye Dubbistee beektamii? yoo wantillee dhiiftillee rakkoo hin qabu bichaa ifa akkanaaf ta'u fedheeni ifan ittiin dhiisanaa ta'uu de Ish siif hin bana. 74 آية 24 24 فقال إن هذا إلا سحر يوثر إن هذا إلا قول البشر نجده قرآن كن فلفلة نما برا إرى ورابا ميقفا كن جتشا نما ملي هنتاني خانا بربادي ها maalite أزدي مي خانا بربادي مو kam خاني أما دبسي خانا لال أكمتي مولاني نجده قرآن كن فلفلا نما برا إرى ورابا ميقفا خانا بربادي inni san barbaadeene تولي أسرب مالتو سينجلين okay asirratti kan nagaluu de quraanni jecha rabbii jibriilitti kennee jibriil immoo nabii muhammaditti geessee dhabniire يس iddoo kanatti falfalarraa waraabame akkamittiin jedhamuu yookaan immoo shakkamuu danda'e islaa jecha allaa bichaadha jechu kuni quraanni kuni kan namaa إن keessa شكم نبرادوكو jedhamee dhabniire إن شكم اللهم لك شكم جدو اللهم وان جدي بكتنتيس الله دبچا جرا نبي محمد تي دبچا جرا صلى الله عليه وسلم از دي بيغا هي الله هما غندا خيسا كالا كالا دمين سرنا دغفدو غابرته توله okay jira bar ايش ربنا كي جدو نبي محمد نجديس جدي نجديس قرآنكم فلفلنا وبراء الرا ورابا ميقفا نجديسي جدي اينو بانا نماتو أكنا جدين نماتو قرآن خنان قرآنكم فلفلنا وبراء الرا ورابا ميقفا نماتو جدي جناني ربي نمو صلى الله عليه وسلم نبي محمد خونو نمنسون أكنا جدي أكم قرآني فلفلنا وبراء الرا ورابا ميقفا جدي قرآني قرتي جتشا نما ملي هنتاني جدي نما سنگرو سقارين إسا سينسيسوف جرا هجي سيغاليما eenyuun jedhe namichi sun eenyuun jedheen jedhe hedduu bareeda namni waan kana jedhe ni jedhees jedhamee dubbatame namni waan kana jedhe kun Waliid ibnu Ghiiraa jedhama eenyuudhaan jedhe inni kuni mushrikuma akkasaatiin jedhe sigalee okay bareedaadha wayna addasii baasaa maantana daqiiqaa takka haya asirraa sii dubbisa rabbiin ol aane subhaanahu wa ta'aalaa ayata 11 lakkoofsa 11 akkana jedha nama ani kophaa isaa uume wajjin walitti na dhiisi yaa Muhammad alayka wa ala alika salaam namaan ani kophaa isaa uume wajjin walitti na dhiisi eenyu waja'altu lahu maalan mamduudaa kan ani qabeenya bal'aas isaaf godhe nama san irraa rabbiin dubbachuu jira nama rabbiin kophaa isaa uume qabeenya bal'aa kanneef
ilmaan dhiiraatis hedduu kanneef wamahattu lahu tamhiida bal'isuus kan an isaaf bal'ise thumma yaxmacu an aziida ergasii akka ani isaaf bal'isullee kanuma kajeelu namichi kun kallaa aboo dhiisi kolkolow dhageeffadhu sirritti haa dhoorgamuu jee rabbiin inni aayattoota takkaa keeyyattoota keenya mormaa laal keeyyattoota keenya morma aayata qur'aana keenya morma namichi kun namni an kophaasaa isa uume kani an qabeenya bal'aa isaaf kanne kani ilmaan gartee hedduu bira wali qabe ilmaan dhiiraa ka'eegas boodallee akkanaan isatti qabeenya itti bal'isuufillee kajeellaa qabu sun bar aayata keenya mormaa ja'a qur'aana kana morma laal sa'urhiquhu sa'uudaa dhugumatti rakkoo guddattiin isa dirqaa ja'a innahu fakkara waqaddar inni ni xiinxale ni tilmaamees maal qur'aana kana faqutila kayfa qaddar aboo abaarame rabbi isa haa abaaruu akkamumatti tilmaame qur'aana kana tilmaama hamaa yaada isaa sammuusaa hamtuu saniin akkamitti tilmaame thumma qutila kayfa qaddar ergasiis abaarame rabbi isa haa abaaruu akkamumatti tilmaame thumma nadhar ergasii ni laale qur'aana kana namichi kun qur'aana kana ergasii ni laale Kana hundaa thumma cabasa obsi mucatti mee obsi eegasii quraana kan inni ilaalee jira ergasii fuula guuree akkaan jijjiirame ergasii garagale ni boone quraana kanarraa ergasii garagale laal maal godhe ergasii ni laale ergasii fuula guuree akkaan jijjiirame ergasii garagalee ni boone ni jadees duba qur'aanni kun falfala nama biraa irraa waraabame qofaa haje eega fuula guure laal amma himni isaa sii galee kun jecha namaa malee hin taane je